Ashamaa harka fuudhee hordoftoota chaanaala gootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqessi nyaabatu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo siniin jedha. Har'a aappii wayii akkaataa ofirraa yookiin immoo YouTube irratti TikTok irratti jechuudha. Wanta TikTok studio kan jettu tana jechuudha. Maali isheenii miidhadhamoo faayidaadha kan jedhudha. Hanga dhumaatti immoo na waliin ta'a warroonni itti fayyadamuu barbaadan jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin taate isinitti agarsiisa. Wanta ishii faayidaa guddaa qabdi. Waan qabduuf himati. Kana immoo daftanii jechuudha. Warroonni ofirraa qabdan daftanii waan kana waan nama isinitti agarsiisu kana ofirraa balleessuu qabdu, gochuu qabdu jechuudha. Maaliif akkaawuntiingii keessan aktiivii gochuudhaaf bareeffachuudhaaf viidiyoota keessan qulqulluu kan ta'ee fi kan hin taane addaa isiniif ofuma saayyuu jechuudha. Na duukaa taate hanga dhumaatti immoo viidiyoo kiyya warri daawwattanii waan kana irraa bilisa taatu jechuudha. Anis akkuma keessan irraa bilisa waan ta'eef akkaawuntiingii biraatiin sinatti kennee jira. Kanaan sinatti kennee jira. Akkaawuntiingii biraa saniif cheekii godhee ilaaladhee jira. Waan baay'ee gaarii ta'e nu fayyadaa jechuudha dhumaa galatti. Isinis itti fayyadamaa. Amma akkaawuntiingii kana maaltu keessa jira? Viidiyoo kamtu viidiyoo wayii waatu keessa jira. Kanaaf kanarra kaa'ee jechuudha. Kanaafu kun immoo faayidaa qabdi. Osoo warningii nutti hin kennin dafaa sirreeffadhaa jechuu isaatiifi amma warningii kennuudhaaf yookiin viidiyoo as keessaa balleeffamu jira waan ta'eef hanga dhumaatti na waliin ta'a isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kan warri daawwattan akkaawuntiingii keessanii ofirraa balleessuu hin dandeessanii. Akka akkaawuntiingii keessa sirreeffachuu fi akkasuma viidiyoo hin taane ofirraa balleessuu akkamitti ofii isaatii keessaa isinii balleessa jechuudha. Osoo hin balleessin inni ofii isaatii viidiyoo qulqulluu si hambisee kan baduu qabu ofii isaatii sitti agarsiisa jechuudha. Akka amma na duukaa ta'a. Akkuma agartan kana iddoo wannaa kana xunna jechuudha. TikTok studio kan jettu tana kan mataa nama qabdu tana iddoo tana gaxxunnaa jechuudha. Waan inni nu fidume walumaan laallaka. Intarneetaaf akkas guggochaa jira. Okay. Amma erga kana ulgoon hin boodatti kun olaala akkaawuntiingii keekeedha. Akkaawuntiingii keessa sirreeffadhu yookiin laalii maaltu keessa jira waatu keessa jira viidiyoo inni hin barbaanne wayititu keessa jira jechuudha. Sababa saniifi kun dhufte jechuudha. Na akkasii kun iddoo tana akkaawuntiingii aktiif kan jettu kan gadi tuqa jechuudha. Yeroo gad tuqe immoo xinnoon ishee intarneetidhaa fi kun qulqulleessaa jira dhaggeeffadhaa ilaala. Kun olaala inni yoo kan viidiyoon kee rakkina hin qabne ta'e si arramaa deema. Kan rakkina hin qabne hin arramu ofii isaatiifuu jechuudha. Cheekii godhee tarramaa deema jechuudha. Viidiyoota kiyya hunda isaa fixaama jechuudha. Wanta nani gadi lakkise. Kan immoo rakkina qabu qayiitti kennaa deemaa jechuudha. Eko agartanii poostar keessatti maaltidha waan lama natti kennee jechuudha. Viidiyoo lamatu dogongora qabaan han jechaa jira kunoo argitanii. Amma kunoo iddoo kanan gattuqa. Iddoo kanan gattuqa jechuudha. Kunoo agartanii jirtanii. Iddoo ishee kanan gattuqa jechuudha. Iddoo lakkoofsa lamaa tana jechuudha. Poostar kan jettu tana gattuqa jechuudha. Amma viidiyicha san laaluudhaaf jechuudha. Numaan laalamee viidiyoo kam naa fideera. Kunooti viidiyoon kee lamaan kanatu rakkina qabaa naan jedhee jira kunuula. Lamaan kuni rakkina qabaa naan jedhee naa baaseera. Kana qulqulleesseet kana lamaan naa baasee jira jechuudha. Ana dirqama kana lamaan cheekii godhatanis keessaa balleessuun qaba. Dirqama dhaqee akkaawuntiingii kiyya keessaa balleessuun qaba viidiyoo kana lamaan jechuudha. Viidiyoo kana lamaan balleessee immoo walitti deebina ishee. Na duukaa ta'a. Kunooti viidiyoon kiyya tokko isa kana jechuudha. Sirbuu isa hin barbaachisu isa kana jechuudha. Amma ofirraa hin dallataa jechuudha. Nuti as tuuttanii ofirraa dallatuu dandeessanii jechuudha. Ofirraa dallateera. Mana keessa mana kiraa qaba. Mee maaloo qoy mana kiraa dhiisitee alatiyaati. Kunooti viidiyoon tokko immoo inni lammaffaa sun isa kana jechuudha. Kanallee ofirraa balleessaa jechuudha. Kun olaala ofirraa diileetii godhee jechuudha. Dallatee jira. Viidiyoo kiyya lachuu dallateera jechuudha. Amma kun amma dhaqeetan cheekii godhadha. Ammallee jechuudha
Akkuma idduma YouTube studio jettu sana tunna jechuudha. Idduma YouTube studio jettu tana TikTok studio jettu tana ishuma tunna jechuudha. Cheekii godhachuudhaaf mee amma akkaawuntiin kiyya maal ta'e kan jedhu walumaan laalamu. Amma cheekii gochaa jira dhaggeeffata. Kunuuti akkaawuntii kun ishii tana jechuudha. Kanan tokko ishii tana jechuudha. Accounting active kan jettu tanan tuqaa jechuudha. Accounting check kan jettu kan ishee gadi tuqaa jechuudha. Amma maaliif kan naaf dhimma walumaan laallaa na dukataa. Akka hin malachaa jira namticha mallee. Sirreessaa jira natti fakkaata. Ammas kun ilaala. Een qorma yookaan viidiyoon kee cheekii ta'u ta'e siif sirreessa akkanumatti iyyuu jechuudha. Gartanii amma viidiyoon kiyya waan hin dhumannee fi viidiyoon kiyya baay'eedha waan ammallee kun tokko naa kennee jira akkuma argaa lakkoofsa tokko kennee jira ammallee viidiyoon baay'eedha waan ta'eef ammas malamalaa deema malee erga tokko fixuu danda'a jechuudha. Taatuma dhaata malamalaa deema kun ammas tokkicha naa kenneera ammas dhaqee tan isa keessaa balleessaa jechuudha. Kunooti ka haala kanaani isinii xumurine naa xumuree jira jechuudha. Kuno accounting in good starting jedhee jira. One thank you for following comment waan seera keenya eedde fi galatoomii naan jechaa jira jechuudha namtichi. Inna akkanatti sirreeffachuu qabdu jechuudha. Sirreeffadha akkaawuntiingii keessanii kan tokkokkee wantoota akkanaa kana sitti kenne jechuudha. Sababiin isaas viidiyoo hin taanetu achi keessa jira jechuudha. Amma kunoo kiyya naa qulqullaa'ee jira jechuudha. Amma tokkokkii kiyya lamarra lachirraayyuu qulqulleeffadheetiin jira jechuudha. Isinillee immoo itti fayyadamaa isiniin jedha. Hanga dhumaatti immoo viidiyoo kana daawwadhaa isiniin jedha. Akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyya afaaraa taatan subscribe na godhuun nu gargaaraa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee gaariidha jechuudha. Dhugumatti dhugaa rabbii dubbachuu fi yoo viidiyoo kana laaltanii sirriitti sirreeffattu wanna kee keessatti rakkina qabu. Viidiyoon tuktukee keetii kan rakkina qabu ofii isaatiif si baasa jechuudha. Isa dhattee ofii keetii godhuu warning sittiin kennin ofirraa barreessuu qabdaa jechuudha. Kanuma kaarraa fi wanta ani argee isinii qooduudhaa fi gara keessan dhufee galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Kunooti akkaawuntiingii kiyya naa qulqulleessee jira amma jechuudha dhugaa. Baay'ee tokko naa qulqulleesseera jechuudha dhugaa dubbachuudha fi amma hin baddi taatee hin ta'e taatee hin beeku garuu naa qulqulleesseera bakka viidiyoo tas keessa naa baaseera jechuudha. Faayidaa qabdi. Ikkoo viidiyoon taane viidiyoon isin barbaachisu tokko piraayitiin ittiin kenneen yookiin kun immoo wardiin godhu natti hin kennine irraa fudhatee naa baasee jechuudha ofuma isaatii. Kazaa keessaa balleessee jira viidiyicha sana akkasitti sirreeffadhaa isiniin jedha. Isiniin jaaladha galatooma.